Qophiin agarsiisa guyyaa galateeffannaa meesis ka jalqabu guyyaa agarsiisa ayyaanichaa beekamaan dhiyaachuusaa waggaa tokko dursee yoo ta'u lammiileen Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman daawwachuudhaaf dhaggeeffataa turu. Raandiin Kennedy istuudiyoo meesis keessatti daayireektara hojii kalaqaati. Qaama kanatu agarsiisa yookaan hiriira gaggeeffamu sana to'ata. There are well over 8,000 people that will march down the streets. Namoonni 8,000 ol daawwattoota miliyoona 3 fi walakkaa daandii irratti bobba'an fuulduratti akkasumas kanneen gara miliyoona 30 mana isaanii keessaa daawwatan fuulduratti daandiilee Niiwuyoork irratti hiriiruuf jiru. Bara kanas afuuffee yookaan fakkii qilleensaan guutame waan adda addaa qabu funyootti hidhanii samii keessatti mul'atu 22 baandiiwwan muuziqaa 11 akkasumas gareewwan agarsiisa hedduu waan lafarraa gara samiitti dheerina darbii 6 qabu 17 agarsiisa kanarratti hirmaatu. Guyyoota jala bultii ayyaanichaa manni daldalaa guddaa Yunaayitid Isteetis beekamaan meesis agarsiisa kanaaf ispoonsara ta'uudhaan waan dhufuuf jiru dursee ilaala. We're ushering in the holidays. So what we're trying to do when we create these floats and balloons. Ayyaana kana keessumsiisaa jirra. Kanaafuu wanti nuti harkaan qabamee samii keessa akka balali'u goonu akkasumas kanneen biroo waan qilleensaan guutaman uumuudhaaf gochuudhaaf yaalaa jirru seenaa saffisaa kan nama bashannansiisu, nama ajaa'ibsiisuuf, nama gammachiisu himuudha. Halkan agarsiisa kana dura jirutti wanni gurguddaan samii keessa balali'an kun hamma guddina awutoobisii tokkotti dadachaafamanii mankuusaa Niiwujersii jirurraa gara magaalaa Niiwuyoorkitti geeffamu. Daawwannaan agarsiisa kanaa waggaa 100 kan lakkoofsise yoo ta'u inni jalqabaa bara 1924 gaggeeffame. Duudhaa Ameerikaa ta'ee jira. Kunis manni daldalaa guddaan meesis kun maqaasaa ayyaana waggaa guddaa Yunaayitid Isteetis keessaa tokkotti akka maxxansu kan taasisedha. Jim Kiwson pireezidaantii dhaabbata gabaa daldala Theory House kan teessoonsaa Charlotte North Carolina godhateeti. Isaanis akka jedhanitti. There's not a lot of things in American culture that last that long. Aadaa Ameerikaa keessatti wanti yeroo dheeraa akkasii turu baay'een hin jiru. Bara quunnamtii dijitaalaaf hojii raawwii gabaa kana keessatti waa'ee agarsiisa daandii irratti geggeeffamuu kan bittoota hedduu biratti sagalee ta'e tokkotu jira. Meesis agarsiisa kanaaf baasii hangamii akka baasu hin dubbatu. Garuu tilmaamni gatii kenne $13 miliyoona ol akka ta'u ibseera. Warri akka Brands tokko ispoonsara akka ta'an ibsamee jira. Kathleen Wright, Director hojii oomishaa kan istuudiyoo meesis ta'uudhaan hojjetu. It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country. Kun kennaa keenya magaalaa Niiwuyoork fi biyyattiidha kenninu. Akkuma kennaa kamiitu baasii tokko malee dhufa. Kun kennaa daawwattoonni maqaa meesis waliin walitti dhufeenya akka qaban akka itti dhageessisu taasisudha jedhu ogeeyyiin. Something like the Macy's Thanksgiving parade that has such a rich history. Wanni akka agarsiisa meesis Thanksgiving seenaa dheeraa akkasii qabu ammaatii walitti fidu yaadannoo maatii uumu akka waan hunda of keessa qabuu fi aadaa Ameerikaatti ilaalamu mallattoo aadaa ta'ee jechuudha. Agarsiisi yookaan hiriirri kun akka aadaa baratameef fakkiin daanqoo Turkiin kan jalqabamu yoo ta'u dhufaatii Saantaa Kiloos agarsiisuun xumurama. Akkaataa meesis fayyadamtoota Ameerikaa yeroon waan ayyaanaatti bitatan akka jalqabees kan ittiin yaadachiisudha.